Mana gadi xiqqoo isin haa obsaa warri jarjartan illee namni deemuun deetan deema. Humni qilleensaanu, humni waraanaanu, bulchaan biyyaanu, kantiibaanu yaa ilmaan Oromoodhaa mee asirra maal barbaadde? Ebar haqban nuu kenne illee bara. Hangoo qabannee fi baala gizee taanee fi miti dhugaman nuu kenna. Uummanni guddaan egaa uummata guddaadha. Uummanni guddaan uummata xiqqaa namni uummaan huban nama jabatu nama jabaaf dura keetta baratee hornetti. Uummata guddaa uummanni uummata bal'aa. Uummata nagaa biyyaallee eeguu danda'u. Waraana keessatti hedduminaan hirmaachuu danda'a. Bulchiinsa keessa guddinaan hirmaachuu danda'a. Qabeenyaan teessuma lafaatiin uummata akkasii jechuudha. Kennin maal jedhan warroonni hadha osoo dhiifama naa godhaati paartii siyaasaa keenya hayyuu kennota ma gaafatte afaan Oromoo afaan hojii nu haa ta'u maal godhan warra amba biraa nu gaafadhaa jedhan. Finfinneen magaalaa guddittii Oromiyaa haa taatu siin jedha. Maal godha gaafadhu jedha. Heeraan baasaatuma hay. Ambi gaafa Finfinnee irraa Addis Ababaa jedhu bar hayyama nu gaafanne. Paarlaamaa dhiyeessaniitii miti bar Finfinnee irraa Addis Ababaa ka godhan. Magaalaa guddittii Itoophiyaa ka godhan hayyama nu gaafataniitii miti. Dhufanii malaan seenanii gaafa nuti nu kabal'aadhu ajjeesaa maqaa nurraa jijjiiranii amantii aadaa nurraa jijjiiranii ta'u ofii godhatanii ofii waammachaa turan jechuudha. Nu hoo mana keenya galu eenyu kadhatta? Eenyu magaalaan guddittii Finfinnee maqaan Finfinnee haa ta'u magaalaa Oromiyaa haa ta'u eenyuun jetta? Hin goone ilmaan Oromoodhaa. Baruu waan ambayyisiisee amma gokkoshaa hundaa iyyuu waajirri pirezidantii naannoo Oromiyaadhaa handhuura magaalaatti diiganii gandaaga isaanii ta'u lafa isaanii ta'u ajaa'iba kanaan agartee Waayit Haawusii Oromoodhaa ijaaraa jiran. Eessatti handhuura ofii irratti. Maa akkam okay namni si dhoorgee jiraan jiru. Afaan Oromoo aabbichuun araakkiiloo ol seenetti barreessuun dubbachuudhaan hundaanuu gadhiise. Namni dhoorgee jiraan jiru. Manama gaafatta. Irreechaadha dhukkisiiftee keessa deemtee kun torbaan tokko shanii keessa sirbaa jirta. Namni si dhoorgee jiraan jiru. Eenyu si dhoorguu danda'e eenyu namni nama gabbayee si dhoorgu eenyu. Wama feeddala ammoo nama miidhillaani. Wanni aabbichuu jennuun maali? Kalee akkas nu gootanii isin warra akkasii nam tokko waliin nu gadeessine aabbichuun. Namuu ni beeka hojii fi bare. Namuu magaalaa Oromiyaatti dachii Oromootitti dalagachoo waan hundaafuu ka'ee dhufe haa jiraatan irratti hin dhoorginu. Biyya isaanii ta'e waliin qabnu. Ammoo nama si dhufe akkasitti gartee kana naa hayyamii kan akkana naa godhi amma sodaan namni keenya qabu maaliidha? Sirna kadhee nurra deebisaa akkas godhaa ebalu fa'a asiin baate hay. Uummanni guddaa naga naga'u yoo nama waa kadhate yoo nama sodaate yoo shoorar kaaye ebara gidduu nama akka damma shoorar kaa'u jira abaran mallee. Akkasiin gadoollee namarraa hin baanu waan kalee Minilik dalage Hayila Sillaaseen dalage Dargiin dalage Wayyaaneen dalage Dabre maal gootan mati isaan sun ilmaan isaanii akka qaanayan waan gaarii dalage. Ijoollee isaaniillee saba isaaniillee amantii isaaniillee hin tuqin ufiin qaanaya mataa qabachaa akkasitti deeman. Jabinni kan kee dhiirummaan kan kee beekumsi kan kee akkasii jechuudha. Amma achi kaafnee Minilik harka nu muree harma nu muree akaakii zarraa fi warra akkasii yoo jennu taate gadhumma sun gadhee qofa amma namni san himatu. Akka malittuu kalee sirra dalagan nu cabsan nu miidhan dhabamni miidhamni taani saalfachuu qabna san. Ani saalfadha. Maaliif? Uummanni guddaan fakkeenyaaf nafxanyaan gaafa Oromoo miiliyoona 10 warri 500,000. Oromoo miiliyoona 10 500,000 gabroonfate. Waan silaa dubbannuu bita addunyaa irratti. Ibari Oromooti. Hagam nu fitte taphate miiliyoona 5 fitte Oromoo. Namni 500,000. Mee fagoon ka isin beektan sinima fagoo dhiisaa isin kan Minilikii fa'a. Wayyaaneen gaafa wayyaaneen dhuftu uummanni Tigraay wayyaaneen dhiisate uummanni Tigraay yoo guddate miiliyoona 4 yoo guddate miiliyoona 4 hin qabu. Miiliyoona 2 yoo kan guddate uummanni Tigraay hadha miiliyoona 6 waggaa 30 laalame waggaa 30 hadhaa gamta uummanni hadha miiliyoona 6. Namni 60,000 dhufee namni 60,000 Oromoo garafee waggaa 27 bulche.
ajjeesee qalee ol oofee gad oofee ol keessa dha'e. Kana yoo himanne sheem salphina. Oromoon laafee miti. Warra namni keenya jala yaa'utu duddarra baatee nutti hin dhufe. Ijoollee lafaa dhuftan isinii waa dubbata Mustafaan. Namni seenaan beenne warri siyaasaa irraa quban qabna ga'a. Hadha amma tan amma dhiifama naa godhaa. Gaafa abbichuun dhufe wanni irra dalagamuuf lafa kaa'ame isima. Jawaarii fi Lammaa fi Baqqalaa fi Eernuu fi Hayyoota nu jennu Eernuu baatanii dhufan gadduu fa'a warra dhumate kan naannoo Amaaraa kana TPLF fi natta tamari antan waliin haasa'aa turan argitan jechuun namni adda kanarratti yoo dubbattan taate ani viidiyoos ni gayyaasa. Isaan waliin biyya bulchina malee hangoo qoonnee itti kenninee Tigree illee kenninee Amaaraa illee kenninee Oromoo illee qixatti adda qoodamne akkasii malee lakkii jedhanii dhufan jechuu bartee. Wanni abbichuu irratti duulli banameef kanaaf maaliif? Jarana dhagaa lammiitiyya saba koo. Mustafaan Dongoruu ni mara nam tokko. Haga hubannoota kiyyaaf siyaasaa tana keessatti dhaladhee guddadhe gabrummaa keessatti. Ijoollummaa kiyyarraa jechoo eegalee gabrummaa tana jala. Maaf Oromoon hin gabroomne jechaa bahe. Hin bilisoomne jechaa bahe. Maa duratti ni dhandheellee bakka dhiirti hidhattullee. Waan silaa bakka namni seenu marallee seenne jechuudha. Fuula keessa si deebiti. Dhiibne wallaahi Oromooti yoo waan dalan isinitti himnu qawweellee fuunee lolle. Hawaasa keessallee siyaasaan dalan maraa. Jabaallee dubbifne namni jaba jedhuun. Abbaa qabeenyaallee hayyuu jedhanillee hunduu kookkoos dura kaa jechuudha. Hin dandeenyu dura kana siin jaalladha. Ani maaliif warra baratee hayyuu jedhan kan inni jibba beektaa abbaa qabeenyaa jedhan kan yoo ati itti hidhattee akkana ittiin amaaramu. Uummata akkanatti baratee guddate kanamu. Nu salphisuu deemtani suutaan meebii waggaa 30 40 50 duuba sanuu xiqqoo bakka wayii seennee kaanee ol baana malee dandeettii akkasii hin qabnu nama baratee hin qabnu qabeenya hin qabnu ofii waliin galluu si bes hamilee daara si wane jechuudha. Kanaan maal jedhan warra irkannee warra jalaa barannee muuxannoo irraa fudhannee suutaan ol baanaa jedhan kaayoon Jawaarii akkas Lammaa akkas Baqqalaa akkas. Abbichuu waan nama kana irraa isin kadhadhee irra deebi'ee alanchee isaa dheeraa isin fudhuun maali? Namni kun akkas hin jenne. Tokkoon isii zeeroo akka jarri waa takka harkaan qabne qullaa jirtu ol bahee addoo fi mee abbichuu takka warra paartii siyaasaa Oromoo faarsu kana faarsuu dhageettanii agarre malaa nyaate. Nama keenya tumsaa beekaa fi wal nyaachisa jira abbichuun wanni inni cabsee asiin ga'e maali? Diina keenya akkuma isaan kalee itti waliin nu cabsan isaanuma isaaniin cabse. Nafxanyaa Amaaraa nafxanyaa Jarmaan cabse. Ta Tigree illee Tigreemaan cabse. Teennallee Oromoo isimaan cabse. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. Oromoo dhufee ol cabsite. Gaafa wallagga keessatti eeggadda shanee galchan ittuma dhiise abbichuun. Maaliif? Abbichuu arakkiloo buusuu deemanii ufii olaa buusanii. Wal nyaatee wal caccabsee wal gudeedee wal gurguratee birrii walirraa nyaatee wal keessa gargalee cabee gabbaye. Tuula mallee akkas godhan akkasumatti cabse. Gujiilleen akkas godhe akkasuma cabse. Si galee Finfinneellee akkasuma cabse. Isima isin cabse akka kareetti nu cabsan. Ka warri ijaaree nutti as erge warrumatti deebise laal. Ragaa isin fiduu hayyoota Oromoo jedhanii abbaa qabeenyaa Oromoo jedhanii ala kanaaf keessa akkanatti halkanii guyyaa gartee shoondartii qaralaa. Guyyuu kanuma qaraa namni gartee. Abbichuun gaafa taayitaa dhufe. Dhagaa abbichuu waan jedhe. Sangaan laga gamatti marga arge qilee of jalatti hin argu jedhee. Teennaan jedha bara. Jarri ka argan Gabratsiyooniin Geetaachoo Raddaatiif Daammallaashii Sawaagiyaanuu fi Kiristaan Taaddaleetiif eenyuun hayyoota warra barate siyaasaa keessa ture. Kanneen gartee kun siyaasaa danda'a keenya siyaasaan beektu Oromoon yoo kan achi baafnaan barate hin qabnu waan kan goonu mataa keessa dhaabnee boru gartee manni kun fonqolcha mootummaa nu kaasee aangoo qabanillee daaraa nu godha asaree nu nyaatte. Gartee warra kana jala galleetumaan jaartii taanee fi
jiraannaa jedhee yaadamne jechuudha. Dhaabbichuun hoo tuma dhiise guutuusi. Oromoollee hin tunne Oromoo tokko isa ka Oromoo kana fayyaalessa keenya gartee ofirraa abdiin konfidensii hin qabne kana ittuma dhiise. Warra hoo takka takkaan dura taa'etumaan isin deebisee shugguxii irraa gara kilaashiititti ofii mataa wal dhooftee osoo facaatu wal ariitu ganda galtee ganda keessa wal akaa jirti jechuudha. Teenna hoo qaraa jala yaatii miree jarri cabxii arginaan Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa fa'aa Afrikaa baqatte. Dhagaa Oromooti lammiitti waan kana siitu kuufi. Hadha garuu amma yeroo amma teenu kana jechuudha amma teenu kana. Yeroo amma Mustafaan taa'ee isin dubbatu kana amba lafti marteeni gara deebi'u dhabee diinni keenya jechuudha Oromoollee Oromtichillee Amaartichillee Tigirichillee sadiinuu kana barqaraa'uun lafa balleesse. Gara deebitu dhabdee dhamaatee jazbitee akka hin dubbanne wani dubbattu hin jiru. Akka as hin deebine waan daladde beetti. Akka ala keessa achi hin linne gadi hidhattu hin jiru. Maal taate beektani? Maraataa agartanii isin maraataa jazbee maraataa lama tokko maraataa oo'aa tokko maraataa qabbanaa yaa'a. Maraataan oo'aan gabbayee fiiga. Maraataan qabbanaa yaa'an cimgi jedheetu mataa agartee jazbee. Silleentu yoo deemullee mataa lafa kaa'ee deema. Maraataa qabbanaa san taatee Amaaraaf Oromoo Tigreellee bakka jirtu akkasitti agartee okkotee ibiddi jal'aame taatee titeetti jechuudha. Garuu akkasitti taateettu mal na dhagaa kaasanii hima waan dubbii isin dhaqeef. Akkasii taateettu malee guyyaa nu eeggatti keessaa yoo ta'u Oromoodha. Mara caala. Maaliif faradoodha isaan fe'aa baratan. Harree isaan fe'aa baratan. Talaalaakii beektanis ergamtuu. Talaalaakii ergamtuu. Wanni kana irra gad dhaabbadhee dubbadhuuf lafaa dhufaan keenya baratee wanni kun kiyya abbaan itti ana amma hinjifadhee cabse sodaan tokkollee hin jiru Oromoo ta'ee ol bahee akka deemu barbaada kan isin kaasee jechuudha. Kanaaf Oromoo ta'aa qoma dhaadhaa mirga namaa eega namni marti harka keessa rabbii gaditti harka keessan keessa jira qoma dhaadhaa ol baa deema akka lamuu araa kiiloo namni ilaalle nutu godhaa jechuudha Oromoon. Summaa walii galleetu nagaa waliin deema. Artistiin adda moggaa deddeemteetiin bula keessaa yartuu jiraa dhallee jettu sun mee ilaalladhu. Sigalee shaggaa ubbiraa dhabe malee jettu suni shaggaa wayitooti dhabde hin jiru. Shaggaan abbichuu caalu hin jiru abbaa. Shaggaa abbichuu caalu argachuun waggaa 100 nu gaafata. Shaggaa Adaanechi caalee argachuun waggaa 100 nu gaafata. Fiildi Maarshaal Biraanuu Cuullaa caalee argachuun waggaa 100 nu gaafata. Ilma Mardaasaa fakkaatu argachuun waggaa 100 nu gaafata. Shimallis Abdiisaa fakkaatu argachuun waggaa 100 nu gaafata jechuudha. Indagatiin akkasuma gaddeemi. Yoo warri kun gartee yaraayyuu ta'een waan harkaa qaban jabeeffatanii kan biraa barbaadan jedhanii sila akkasii jechuudha. So kanaaf wanni gabaabduu isin jechuu barbaadu maali? Gorsa kiyya yeroo dubbadhu keessa kaa'u maraa haa galatooman. Amma raayyaan ittisa biyyaa alhamdulillaahi aabbichuu laala jabinna isaa. Namoota warri asiin dura dagatan raayyaa ittisa biyyaa irraa badhaasa keessaa dagatan nama 4 argee jira dheengadda alhamdulillaahi. Ustaaz Jamaal fa'a, Muhammad Alarusii fa'a nama biraa lamallee jechuudha. Warra sanyaan qajeelutti hin beeku dhiifama argee jira jechuudha. Kuni namoota san beekumtii kennuun waraana akka waraanaatiitti akka biyyaatti kennuun namni biraa akka biyya ofiitiif dalagu godhuudha jechuudha. Namoonni sun namoota kalee badhaafameen dura warra silaa badhaafamu. Nuqeen waan kana yeroo qaannu maaliin waan nuqeen dhaabbichuun haa galatoomanii gabbaanii gartee Ustaaz Jamaaliin nama an bakka silaa dura arga jedhe dhabee sababa illee hin beekne isaa badhaaf yoon an dubbate waan biraa godhuu hin danda'u. Maaliif dhaabbichuun osoo nama ajjeesee nama gartee waa godhee muddamsiisu taate dura badhaasan. Garuu dhaabbichuun hangoo qabuuf fayyadamee nam tokkollee hin miidhu. Rakkoo qabna bara. Namni keenya nama ija isatti bobaasee muddamsiisu yoo inni hattu nama hattuufis taate silaa ni badhaasan gaafas jechuudha. Isin galeemi? Namoonni akkasii sun galgalaan illee haa ta'u. Garuu sun amma isaanii hamilee kennuu miti. Dhaabbichuun dubbannaan godhame. Kan dhugaa walitti himnee olii yaana jechuudha. Dhaabbichuun dubbannaan badhaafaman malee badhaasuu yaadameeti miti. Maaliif? Ustaaz Jamaalii fi Muhammad Alarusii dura nam tokko gabbayaa dhuganaan kijibanaan jedha. Namni tokko maqaan dhawamee silaa Itoophiyaa keessatti hin badhaafamu. Garuu rakkoon jiru maali? Isaan lachuu musliima. Ankaa dhugaa dubbadha. Rifatina na jala hin baraarugina.
hin argan nama akkasii ijaan hin danda'an jecha kennanii ammallee ciniinnataniiti waan godhan hin qaban. Hafuu qaba kun. Hafuu qaba. Namni hunduu akka dandeettiif hojii isatti wanni kun waan nam tokko fuudhee kan ofiisii kennuu miti. Waan ka ofiisii kennuu miti. Waan biyyaati. Waliin qabna qixa. Anaaf aabbichuun atiif aabbichuun atii fi Adaanech atii fi Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa qixa biyya tanarraa mirga qabna. Qixa tokkollee tokko irratti hin caalu. Akka hojii teetiitiin mul'achuu qabda, argachuu qabda jechuudha. Hafuu qaba. Ati Islaamaa, ati Kiristaanaa, ati Orasanii. Ebar hedduu warra isaan arrabsee waan dhangala'aa goy maali beektu dhiifama godha ilmaan Oromoo. Namoonni asiin dura badhaasa warra takka takkatti aabbichuu irraa eegalee Adaanechiin Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa warra kana sadiin keessa jechuudha. Shimallis dhiifama godha. Warra arfan kana surree irraa mulqee waan ilmoo namaatiin hin jenne lakkoofsa tokko badhaasa wallaahi. Lakkoofsa tokkotti waan jedhe ofirraa eeganii jedhe jechuudha kana. Adaa nama akkasuma namni illee nama arrabsu akkas ta'uu qabu. Gilgaalamuu qaba namni. Waan isaati bara. Mooraalii wanni kun malee homaa siin godhu. Beekumtii waraanni sii kennee ayidii waraanaa argachuun bu'aa takka sakandii hagana sii dura sii qabu hin jiru. Maalii bu'aa qaba garuu biyya teetiif bu'aa qaba. Akkamitti namni ijoolleen lafaa dhuftu boru namni hundinuu okey adaa'an yoo biyya tiyyaaf dalage kabajaa qabaa bakka qabaa hin mul'adhaa dalaguu qaban illee ilmi namaa kun mul'achuu barbaada. Boon nama isaati kabajaa barbaada ilmi namaa kun uuma ilma namaati. Ani illee ati illee yoo feete hin jibbu nam tokko. Amma diinonni wanni itti Itoophiyaa qabatanii maali? Akkana gulol kaasan. Nama isaanii barbaadanii yaraa isaanii illee jechuudha yaraa. Miskiina isaanii daalacha daaraa gad jiru fuudhanii ol kaasan. Akkasiin nama ofii heddummeeffatanii jeneraala godhanii waan adda addaa godhanii ministeerota godhanii ambaasaadarota godhanii bakka hunda facaasan jechuudha. Maaliif na biraa jala qopheeffatan laal? Kama jiru xiqqoo mul'ate kana ol baasanii akkasii tamilee kenna cabsan. Kenna hoo wal gad harkisa. Rakkoon nu qabnu tanaa baramu. Keessaayyuu ati aabbichuu jechuun akka Mustafaa kana guddifnaan dhabamte abbaa kiyyaa. Kutti ati. Nama laadhagaa irra siin deebi'a ifama. Ati badhaafamuuf mul'achuuf eenyu faarsuu qabda beektaa? Marroo, Jawaariin, Baqqalaa warra gartee amma Oromoo diiguuf, Oromoo balleessuudhaaf, naftanyaaf, Tigree fi Jibtuun dala kana yoo ati faarsite badhaasni keellee wanni kee marti nu harka gubbaasii jirti. Seerani bari waan jabbeettee warra kana bari namni oluma kaanii hin affeerani bari hin badhaasani. Warra eeruu jira. Warramee namoota gilgaalaatii nama gartee biyyaaf dalage. Ka gartee dhuguma sanii biyya kanaaf dalage. Aktiivistoota warroota maaliyyoo diinagdeedhaan jedhaman kana gartee kana fidaa janiin. Yeroo si gal baluun akkamii baluun nu fiddan agarre ka anam Mustafaan nama onnaa keessa seene keessaa tokko. Mustafaan warra badhaasa keessa seene keessaa baafame keessaa tokko. Irra siin deebi'u Mustafaa warra duraa san keessa badhaasa keessa seene keessaa baafame. Maaliif? Mustafaa kan dubbatu gartanii amantii irraa ni dubbadha. Oromummaa irraa ni dubbadha. Itoophiyaa irraa ni dubbadha. Kiristaana irraa dubbadha. Islaama irraa ni dubbadha. Maqaan Mustafaa sunna irraa mul'ata. Akkanaa kana yoo ol baasanii badhaasan akkamitti gartee guyyaa Oromoo halkan warra biraa ta'an takka. Inni lammataa ammoo yoo nama agartee Jawaariin qeequ, Lammaa qeequ, Marroo qeequ, Shaneen hattu jedhu. Kana yoo wanta godhan ati akkamsi godhan beekta akkamsi badhaasan. Ati bees naftanyaa Oromoo Amaara maaliif kun? Kun maaliif beektuusi? Nama guyyaa kana harma muraan oole naftanyaan akkana Oromoon akkana warra jedhu maaliif qeeqan beektani? Biyya diiga kun. Ati gaafa naftanyaan akkana Oromoon akkana nu jabaa naftanyaa caala naftanyaan diina kenna maali yoo ta'ette maal warroota siyaasaa addunyaa ijoollee lafaa dhufan ka boruu egeree boruu deeman naftanyaa inni warra ibsaa balleessuu deeman namuu si qaramaa deema siyaasa dhiyaachuu irra jechuudha.